Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota Diyaaspoora Miidiyaa Neetwoork DMN irraa oduu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu kana kan isin biraan ga'u an Kaalid Muzayyaniim. Masaraan mootii Abbaa Jifaar suphaa taasifamuu fi dhabuurraan kan ka'e yeroo ammaa sadarkaa tajaajila kennuu dhaabuurraa ga'ee jiraachuun himame. Masarichi kan ijaarame bara 1870 Abbaa Jifaar lammaffaatiin qaroomina biyya keessaaf meeshaalee biyya keessaatti dhimma bahuun kan ijaarame yoo ta'u, masarichi suphaa tokko malee waggaa 100 oliif tajaajila kennaa tureera. Bara darbee haaromsa masarichaa fi taasisuuf waajjirri aadaa fi turizimii biyyoolessaa Itiyoophiyaa ambaasaadara Yuunaayitid Isteetsi Ameerikaa waliin waliigaltee mallatteesse hojiitti hiikamuu dhabuurraan kan ka'e masarichi sadarkaa jigaatii isaarraan geessisaa jira jedhamee guutuu gabaasichaa Jaafar Jaalalaa akka nutti isin dhiyeessa. BBC Afaan Oromootu waggaa tokkoof ji'oota muraasa dura jedhe. Kunuunsi fi suphaan hambaalee masaraawwan Abbaa Jifaarii fi kumsaa morodaatiif taasifamaa jiru laafaa waan ta'eef jijjiganii baduu danda'u jechuun gaafa fulbaana 7 bara 2018 BBC'n gabaaseera. Akka ragaan toora intarneetii irraa arganne ibsutti bara 1870tti kan ijaarame masaraan mootii Jimmaa Abbaa Jifaar baroota dheeraaf mul'ata seenaa Oromiyaaf godinni Jimmaa qabdu keessaa tokko kan ta'e masaraan mootii guddichaa Abbaa Jifaar caccabaa jira komeen jedhu adeemaa jira. Biyyi biraa hambaalee awwaalaman qotee dhaloota haaraaf ifoomsa garuu faallaa kanaa ta'ee hooggantoonni federaalaaf mootummaa naannoo Oromiyaa gaaffii waa'ee masaraa kanaa irra deddeebinee gaafannus deebiin isaanii callisuu irratti kan fuulleffate fakkaata jechuun jiraattonni yaaddoo qaban ibsachaa turan ammas ibsachaa jiru. Masaraawwan mootota durii lixa Oromiyaa jiran lamaan jijjiganii baduu danda'u jechuun jiraattonni yaada isaanii ibsataa turanis deebiin mootummaa federaalaas ta'ee naannoorraa argame amma yoonaatti quubsaa miti jechuun komii isaanii ittuma fufaniiru. Gama biraatiin jiraataan magaalaa Jimmaa fi qorataan seenaa obbo Abdulkariim Abbaaraagoo masaraan Jimmaa Abbaa Jifaar jigaa jira. Jiguunsaas maaliif akka barbaadame naaf hin galle garuu dhaloota fuulduraaf maaltu yaadamaa jira jechuun yeroo darbe dubbateera. Mallattoo qaroomina uummata Oromoo kan ta'e masaraan Jimmaa Abbaa Jifaar miidhama cimaa isarra gaheen jigaa jira jechuun jiraattonni ammas yaaddoo cimaa keessa galaniiru. Masaraan umuriin isaa jaarraa tokko ol lakkoofsise kun mukkeen utubaa isaa tortoranii caccabaniiru girgiddaan isaas baay'ee dadhabeera jechuun ammas dubbatamaa jira. Kana malees bara darbee waliigalteen ambaasaadara Ameerikaatiin taasifame akkamitti hojiitti hin hiikamne kan jedhu gaaffii seenaan isin gaafatuuf deebiin keessan maali jenneerra. Yaada keenya ittuma fufuun ji'oota muraasa dura mootii Haayile Sillaaseef siidaan ijaaramee eebbifamuu ija keenyaan agarreera. Kana kan kaafneef mootummaan amma biyya bulchaa jiru kan idda Oromummaa qabu waan ta'eef Abbaan Jifaar nama Oromoof yeroo rakkoo dugda ta'aa turedha. Kana beekaa akkamitti wanti maqaa isaaniitiif yaadannoo ta'u tokko hin jiraanne kan jirus akkamitti hin suphamne jechuun yaada jiraattotaa cina dhaabbanneerra. Xumura irratti nutis akka ilmaan Oromootti gaaffiin keenya mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaaf masaraa kana deebisanii haaromsuuf maalirra jiru masaraan kunoo maalirra jira jechuun akkuma nama kaanii yaada qabnu ibsachuu barbaanna. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota Diyaaspoora Miidiyaa Neetwoork qophii nagaawwanaatti masaricha ilaalchisee qopheeffannee kana ture ammas wanta masaraan kun irra gahee qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Odeeffannoon wayitawaadhaan akka isin biraan ga'uu fi peejii keenya laayik fooloo gochuun akka nu hordoftan kabajaan isin gaafanna. Qophiileen DMN ammaas itti fufu turtii gaarii horaa bulaa.